Harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni Maayaa Shoo, kun odeessa aartii Maayaati. Odeessa keenya har'aatiin akkaataa kitaabni itti barraa'uu fi barreessaan tokko yeroo kitaaba tokko barreessu dhimmoonni xiyyeeffannoo gurguddoo kennuufii qabu maddoota garaagaraa irraa odeeffachuudhaan isiniif qindeeffannee jirra. Itti dhiyaadhaa. Namni tokko kitaabas ta'ee dhimmoota tokko irratti barreessuudhaaf maal gochuu qaba jennee yoo wal gaafanne maarree kun salphaadha. Yaaduu qaba jechuun akka deebii ta'u tilmaamuun ni danda'ama. Dhugaadhaa seera barreeffama kamiiyyuu kan dursu yaaduudha. Waan yaadanii sammuu keessatti xumuran waraqaa irratti barreessu. Namni kitaaba barreessu tokko garuu yoo xiqqaate dhimmoota itti aanan kanneeniif xiyyeeffannoo yoo kenne milkaa'aa ta'uu danda'a jedha hayyuun hogbarruu fi barreessaa kitaabota danuu kan ta'e barreessaa asoosama dheeraa yookiin New York Times Best Selling Novelist and Biographer ta'uun kan beekamu Jerry B. Jenkins akkas jedhuun barreessaan tokko dhimmoota irratti xiyyeeffachuu qabu lafa kaa'eera. Inni jalqabaa eessattuu barreessuun ni danda'ama. Haa ta'u malee callisni naannoon dhuunfaa yookiin piraayivesii fi miidiyaa kamiyyuu ofirraa cufuu qaba jedha. Sanatti aansuun meeshaawwan barreeffamaaf isa gargaaran qopheessuun kaa'uu qaba. Galteewwaniif hedduu cinqamuu hin qabu. Waraqaa fi qalamni jiraannaan gahaadha. Inni biraa barreessaan asoosama walaloo fi hojiiwwan dhandhama aartii qaban irratti bobba'uuf karoorfate tokko hojiiwwan isaa boqonnaa boqonnaadhaan adda qoqqooduu qaba. Kunis hojiin isaa salphaa fi tartiiba akka qabaatan isa gargaara. Kana malees yaada cuunfaa yookiin ergaa waliigalaa hojii isaa lafa kaa'uu qaba. Achiin booda seenaa kamtu isa kamiin dursee dhufuu qaba, kamtu ammoo yoo itti aanee dhufe barreeffama waliigalaa osoo hin nuffamin fuulduratti oofuu danda'a jedhanii sirritti itti yaaduun dhimma murteessaa ta'uu hayyoonni ni dubbatu. Keessattuu barreessaan tokko kan barreessu fakkaattiiwwan uumeen qixa isaan maluun barreessuu yookiin kitaabsuu qaba jedha barreessaan F. Scott Fitzgerald. Kana malees jechoonni dubbii fi seeneeffamoonni tartiiba seenaa haala namoonni yookiin dubbistoonni hin nuffineen kaa'amuu qaban. Keessattuu dhimmi waldhabdee yookiin konfliktii xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Haala yaa'iinsa seenaa fi waldhabdee cimaa yoo hin qabaanne kitaabichi akka nuffamu godha. Jecha dubbii yookiin haasaan waliinis akkasuma. Fakkaattiiwwan kitaabicha keessatti bocamanii fi haasawni isaanii wal hin gitu taanaan seenaan sun amanamummaa hin qabaatu. Gama birootiin barreessaan tokko karoora qabaachuu qaba. Kunis kitaaba tokko barreeffama qalamarraa hanga mana maxxansaa galchee xumurutti saganteeffachuu qaba. Guyyaa maayii kitaabichi itti maxxanfamee ba'u garuu ofumaa isaatiif iccitiidhaan qabachuu qaba jedha Jerry B. Jenkins. Kana malees barreeffamichi qo'annoo addaa kan barbaadu taanaan xiyyeeffannoo olaanaadhaan qo'annoo gadi fageenyaan gaggeessuu qaba. Amanamummaa isaatiif dhimmamuu qaba. Yoo kun hin taane garuu dubbistoonni fuula jalqabaa irratti kitaabicha cufanii dhiisuu danda'u. Keessattuu kitaaba keenya keessatti boqonnaawwan jalqabaa qalbii dubbistoota keenyaa fudhachuu akka danda'an gochuu qabna. Dubbistootaaf cinqamuun dirqama. Akkamittan taateewwan diraamoo uumuun isaan dinqisiisa. Falaasama akkamii fakkaattii isa kamiif yoo kenneef ajaa'ibsiisaa ta'a. Kana malees walaloonii fi taateewwan dinqisiisoon tokkoon tokkoo fakkaattiiwwan taasisaniin qalbii dubbistootaa qabachuu dandeessa. Dabalataanis barreessaan tokko hojii isaa ogeessotaan gulaalchisuu dura ofii isaa irra deebi'ee dubbisuu qaba. Miira tokkoon tokkoo isaa dhaggeeffachuu fi xiinxaluu qaba. Yeroo kana godhu qalbii isaa hin dhuunfatu taanaan irra deebi'ee barreessuu qaba. Lakkii kun rakkoo hin qabu jedhee kitaaba isaa maxxansiisuuf jarjaruu hin qabu. Ofii isaaf gulaalaa ta'uu qaba.
dubbistoonni waan jaallatanii dubbisan malee waan nuffanii fuula jalqabaa irratti dhaabuu danda'aniin gadi ba'uu hin qabu. Kana malees Jeerii P. Jeenkins akkas jedha: barreessitoonni dubbistoota, barreessitoonni ciccimoon immoo dubbistoota ciccimoodha. Kana hundaa irra immoo barreessitoonni gameeyyii fi maqaan isaanii milkaa'inaan waamamu dubbistoota gameeyyiidha. Odeessi keenya har'aa kanumaa. Sagantaa Maayaa Shoo wajjin turtii gaarii.